Ashama harka fuunee akkam jirtu? Daawwattoota keenya kabajamoo daawwataa jirtan qophii naadhama biyyattii. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeera teenya. An kan isin keessummeessu boru. Qonyanyaa duguuga sanyii. Duguuga sanyii yookiin genocide jechuun maal jechuudha? Duguuga sanyii yeroo duraaf kan hiike bu'uuresse J. Lepkin kan jedhamu nama dhalataa lammii Poolaandii. Hiikaan isaatis nama yookiin miseensa garee tokkoo sababa eenyummaa sanyii, amantii, siyaasaa yaadan balleessuuf miidhaa qaama irra ga'u yookiin ajjeesuun isaan fixuudha jechuu akkan ta'e akeeka. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii bara 1948 yookiin bara 1948 keessa konvenshinii ittisaa fi adabbii yakka duguuga sanyii ragaasisuun hojiirra oolchee jira. Akkasumas wixinee seeraa yakka addunyaa kan Rome Statute of International Criminal Court bara 1998 ragaasifame irrattis yakka duguuga sanyii akka yakka olaanaa addunyaatti tumame. Miseensonni biyyoota namoota yakka kanaa shakkaman irratti universal jurisdiction qabaachuun akka ICC International Criminal Court dhiyeessan ibsuun hammeenya yakkicha kana argisiisudha. Yakki duguuga sanyii yakkoota biyyoota addunyaa hunda keessatti dorgoman yookiin hundu irratti waliigalee ta'uun sadarkaa customary international law biyyoota hunda keessatti seeraan qabatamanis haala wal fakkaatuun dhorkamee jira. Duguugaan sanyii nama tokkoo yookiin miseensa garee uummataa ta'an badii tokko malee sababa eenyummaa adda akka sanyii, amantii, bifalquu qaamaa, ilaalcha siyaasaa qofaaf bifa karoorfame qindaa'een akka gataman yookiin miidhaan qaamaa hamaan akka irra gahu gochuudha. Kanneen keessaa taateewwan gurguddoo duguuga sanyii addunyaa tana irratti raawwatame tokko tokko haa ilaallu. Duguuga sanyii Ruwaandaa keessatti. Ruwaandaa keessatti sababa walitti bu'iinsi yeroo dheeraaf mootummaa Hutuun durfamuuf riphee lola Tutsoota garaagarummaa sanyummaa irratti xiyyeeffameen gocha turaniin wal amatan inter-ethnic trust akka jidduu isaanii dhabamu taasisuun gara duguuga sanyii genocide kan guutuutti wal amantaa isaanii balleessuutti geessuuf sababa akka ta'e maddoon hedduun ni ibsa. Ruwaandaa keessatti jibbii sanyummaa uummata gosa Hutuuf Tutsii jidduutti bifa qindaa'een caasaa mootummaa karoorfameen itti yaadamee eegale. Manneen barnoota Ruwaandaa keessatti Hutoonni akkas jedhanii barsiisuu turan.
warri Tutsii gadi aanoodha. Hin amanaman. Isaan warra maddi isaanii biyya Ruwaandaa miti. Iddoo irra dhufan hin beekamu. Tuffatamoodha. Diqaalaadha. Kanaaf isoo isaan nu hin findhee dursinee hunda isaan dhuguu qabna. Yeroo fi iddoon warri Hutuu warra Tutsii itti mirga namummaa irra hin mulqin hin jiran. Makiina, mana barnoota, biiroo fi tajaajila hawaasummaaf amantii hunda keessatti akkan jedhanii arrabsu. Boqottoota, bofoota, saroota. Tutsoota ajjeesuun akka nam ajjeesutti hin lakkaawamu. Boqaataa fi bofni caqameetuma ajjeefama. Tutsii diqqaaf guddaas dubraaf daa'imman maanguddoota isaanii nama tokkollee biraa hin kutinaa hunda isaanii ajjeesa. Jechaa lallabaa hundi Hutuu duul ajjeechaa waliif labsa. Hanga warri Tutsii hunda ajjeefne xumurruu nageenyaaf tasgabbiin hojii kamuu hin jiru karoora jedhu akka biyyattii qabatanii gaggeessan turan warri Hutuu. Daa'imman Tutsii kumaatamaan qalan. Haadha qalanii daa'ima iyyisiisaa saree nyaachisan. Dubartoota kumaatamaan ol gudeedan. Qabeenyaaf manneen isaanii guban. Ajjeecha suukaneessa kuma dhibbootaan guyyaa muraasa keessatti raawwatan. Ministeerri biyyattii tokko akkas jedhee Hutuu kakkaase. Bofni citaaf mukkeen jalatti dhokata. Barbaada ajjeesa. Qawwee keessa laf hin kaayina. Nyaachifadha. Haadha harma hoosiftu yoo agartan ajjeesaa carooma. Garuu daa'im ishiin hoosiftus ajjeesuu hin dagatina. Ilmoon bofuma. Jechuun dubbii hooggansa barate irraa hin dhagahamne reediyoon dabarse. Reeffi tutsoota awwaalcha dhabee waraabessaa, rummichaa, joobiraa fi sareen akka nyaataman taasifama. Tutsoon rifattuu keessa yeroo roobni roobu bakakkaan qawwee saayee illee meeshaa waraanaa guddaa warri Hutuu isaanitti darbatan jiru itti fakkaata. Bakka seenan dhabuun onnee caphaa turan. Nam sanyii Tutsii akka buutu bineensa gaditti haala hammeenya faara namoota suukaneessa ta'een duguuga sanyii irratti geessan. Gocha hamaa kana hin dagatamu. Garuu taate saniif gaabbii qubaa nyaacha hunduu ilmaan Rabbii obboleewwan waan ta'aniif dhiifama waliif godhanii nagaaf jaalalaan jiraachaa jiran. Dukkana hama booda jibsanyummaa balleessuun miir qoodinsaa eenyummaa tokko malee jaalala obbolummaa itti fufaa jiran. Jaalalli Rabbii daangaa hin qabu. Badiin kamuu dhiifama hin dhabu.